عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel جاز دري في أكسماس ميديا علي ثابت بجراتن إسنين جنة أرانتنا سجنتا خيسما إسني في كابني لفني جرا خيسما هونيس إنجوا يجون خيسان هن أولمو أرتيستي خينا خندراني مناشيدا خينا خاما أبليس خينا علي ثابت وجين غافي في دبي خنقولتا إسنيس هنگا تمرا غافي في دبي خينا أكا أبدي دان هردفتن أبدي وطن سنراغبا أما أنتنا خلتي دان خريسات نسندا برسا نفانا تورا علي ثابت بغا نغيان غار استيديو خينا دفتن سنجا بغا نغيان نيدن سنيس أنا أدف أنا إيغامي علي ثابت غافي في دبي تينا أكما هردفتو خينا فيتي ني أغلا سندورتي مي أمتا هردفتو خينا هندا جينو والبري مي علي ثابت أينو تولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كم جرتن هردفتوتا channel جاز دري تي في ميديا لي علي ثابت هندي خيسنو بقى جراتن أجمان channel خناس سبسكرايب كودو سندقتنا نما في تول بوديسا واني سندرة تانية دبرنو فيس أكيد سنوف داوتني في سجنتات أنا كم داوتن أسمعين دام سندبرسا كانت تيان سودان مو غافي بوليسية نغافة في ديبيرو كنو وبوليسية علي ثابت أينو أيست دلته جيت نغافته أنا علي ثابت كانوا يسمى بيتني قدرتي شقوية دواتوري خام ربي فارسويتشو الحمد لله إساسني خلينا نتكلم دمو أنا هروماياتي كودينا هررجي بها أنا هرمايا جو هرماياتي أردا خروت ركام في التين لدي بعد يومنا إنه هرمايا سنجتشولا كاين التجود دمو مقالة هرماياتي في أودا يجدولا جراني قيام ماف بكالجودي كاين مخماتي تيجرتو أنا ما بينجرهم قالوا تومي أما غافي تا إتي أنسنة خنيسي غافدو علي ثابت آرتي خيسا أكمل سنة غافي انتهتما غرين آرتي ماتي سارا دالا يوخاومو هيريوتا سارا دالا علي ثابتو أكملتي آرتي خنا دنديتي تناركتي تسينة أنا ماتي غير خيسا آرتي ورئيس آرتيستي نمني آرتي دا ينجرو ماتي انتيا أبانك يشيخا نبرسيسا ما شاء الله mana keenya majlisa keessatti daladhee guddadhe garuu ani fedhuma uumama rabbiin na keessatti uume waan ta'eef jalqabumarraahu ni barreessa ammoo eegaan if baree guddadhee yaadaleessuun jalqabe warrootuma nu duraa tokko tokko hoggaan dhaggeeffadhu akka waan kana danda'u if keessatti hubadhee dandeettii artaniin qabaa sammuu deetii amansiisteetis amansiisee waan tokkotu jira waan sadarkaa artii tana waan eeggachuu qabduutu jira waan eeggatamuu qabu san waan silaa namni barnootaan baratee godhu uumamaniin qaba tureen uumamaan qabdaa jechuudha waan artii tana uumamaniin qaba waan akka dibbee dha'uu ritima duraan gaa jirkaan afaarraa ijoollee biitii waan jaan biitii tanaa jira biitii tana eeggachuu wanni kuni namni kuni dibbee irraa bu'ee jira dibbee irra jira waan kana kanaan beeka kanuma gurratti walaloos ni barreessa yadaloos haaree ifillee uumwaadhu tana dura jirtu irratti idaadee ba'a waan wana dura jiru irratti walalooti ija godhee itti lallabaa ture jechuudha itti sirbaa ture osumaan akkas jootiin fedhiin siina keessatti gabbachaa dhufte rakkinni tokko tokkos uumamee dhiibee birraa buqqaasee wata hawaasaatiin quraana walii qabee lafa kaa'ee garas kutee jechuudha. Mee gizeenii fi amma abbaan kee sheekha gizeenii fi ati dura aartii wallee kana keessa gizee seenuu deemtu namni maal isin jaa irra guddaa amma isaa abbaan isaa sheekha namni irra guddaa waan hedduu haasaa beektaa ilmi hawaasni ati asirratti mee maal faana qabdes qunname asirratti yeroo sanitti ani fi barataan ture barataa lachuutiin baradhaa barnoota diin islaamitti illee gaafaan walaloo jalqabaa barreessu buluuqaan qara'u ture osoon buluuqa baradhuutiin buluuqa taqriira buluuqa afaan oromootiin barreessan kan ajamiin barreessan kana barreessaatiin cinaa walaloo barreessa yeroo sanitti abbaan kiyya du'ee jira wanni gara san dhiibee na kaasee waan san irraa dura jalqaba doo abbaa kiyyaa sani akkaan gara artii kana galu kana kaase
osotumaan dandeettii qabu jechuudha. Osotumaan dandeettii qabaachuu yoo beeku walloo barreessuurraan gara sirbaatti kana ceesise sirba tokko jira ammallee abbaa kokajuu kan hin sirbe akka ka'umsaatti sirbi anaaf ka'umsa ta'e sirba sani. Ammas wanni gara artiitti kan galuun dhiibee du'a abbaa kiyyaa sanii jechuudha. Abbaan kiyyaa hoggaatu duratti majlisni qeeteenya jira abbaa kiyyaa irratti hin baradha. Maaddaa tana taraan eeggadhu abbaa kiyyaa waan ta'eef yeroo hunda walitti hin dhiyaadha waan ta'eef yerumaan dhaqqabetti dhaqee qabadha malee maaddaa eegee wajjin Manaas hojii jiraatanii iddoo sana gisee abbaa kiyyaa waan ta'eef kophatti sarkachuu hin danda'e darasootaan alatti. Amma hoggaannitu dirqama majlisa ollaa jirutti hin deemu dirqame. Sheetichi majlisa ollaa suni akka abbaa kiyyaa nan ta'u. Yeroon akkaan duratti amma waa gaafadhuu fi barumsa kan fedhu baradhu sanii hin dhabe tara takkitti maaddaa wajjin dhagee irra deemee gas boodeewoon wanta ta'e yoo ijoollee maaddaa sanii ijoollee gaafadhe malee sheetichin harka dhukutee kabiraa barsiisu jira. Yoo irraa haftees maaliif irraa haftee hin jirtu? Yoon irraa hafees gaafa mana keenyaa hin jirtu. Amma immoo irraaf naan na dabare namichi naa deemu hin jiru. Gaafa mana keenyaa immoo irra naa deebi'a. Yoon guyyaa na dabare galgala hirriibaa fi maal jidduu irra naa deebi'a abbaan kiyya. Wanni sun hundi niin dhabee ammaas maatiin akka jirtu buqqaatee maatiin teenya warri guutuun ture haatitti yaasni deemte abbaan kiyya ni du'e manni guutuun diigame. Waan kanarratti gara sirbaa san yoo namni ni yaadatee sirba kiyya duratti irra caalaansa sirba jaalalaati miti sirboottan waa'ee hawaasummaatii irra caalaa hawaasummaa tana jireenya hawaasummaa waa yeroo rakkoo yeroo sana keessa mudattee jechuudha. Sanarratti kan xiyyeeffatu eeganaa dhiibamee baadiyyaa gara magaalaa galuu dirqamee magaalattiin galee magaalatti hoggaan galuu dhufeetiin jiruu haaree seenee jechuudha jiruun hin beekne. Jiruu biraatiin eegalee warri niin wajjin deemu kana dhiyaatu dandeettii tanaaf wallistoota warra waa barreessu warra muuziqaa taphatu waliin makamne osumaan hin yaadin muuziqaas taphachuu bare itti seenee keessa kutee jechuudha. Keessatti hin fagadee jechuudha. Keessatti hin fagadee. Keessa kutee barcaa irratti bakka teenyuun teenya calama jee gitaara fi taphadhaa ni waraabna deeme kaasinni biyya keessa ol ga'e neela osoo magaalaa irra oolin jechuudha. Dura waan tana wanarraa galanii beektaa amma irra guddaa bikka waan akka jirikana kana haladhaanii aruusa afaan nama yaamu galan mucaan kun dandeettii qaba jaanii ammaatis barcuma irratti aruusni fi kun mana yaamullee hin geenye sadarkaa dhugaa san hin geenye maaliif warra na duraatu jira waan ta'eef ani immoo dandeettii nan qabu kana beeku hawaasa yeroo isa waliin barre warroottan yeroo sanitti artii harkaa qaban isaaniitu dandeettii tanaaf ifitti na dhiyeessa yeroo sana irra caalaan isaanii gaanarraa fayyadaman maaliif wayin barreessaa miti an caljeetiin barreessaa isaan fudhanitti fayyadamanii ni barreessa haaluma kanaan histii takkaa jira ammas warra gartee artii kana keessa muuziqaa beeku muuziqaa beekuun si boona ka waraabbii beekuun si boona nama waan danda'u si boona wal gargaaruun hin jirtu aareetiin osoo na jalaa dho'isanuu gitaara kana fuudhee baree duraanuu wanna saanaa tokkorraa tolfadhee saanaa kanarraa kiraarii tanan sibaagoo qabeenuu danda'an kan irratti hidhee qarqar godhaa sanidheetiin qararaan godhaa taphadha beekta achi gitaara san baree san booda taphachuutti seenee eegas booda kophaa yaamamuu eegalee'u sababuma sanitti wanni sun beekamtee aliyyii barcaa jaanii akka dhageeffatan duraa dardarri kun sana waraabisan. Maqaati ganaa waqtii namni akkasitti dhaggeeffate lakka hawaasni kan naquu qabaa jettee hamilee biraas akkas dhufa. Edaa jaalalanii qaba yoo wanni kun yoo hojjedhe hawaasni naa dhaga'uu ni danda'a ta'e natti uumamte osoo kanaan jirru Kadiir martuu sirba kiyya tokko fuudhee irra dhaabe. Maanaa kajuu sirba san fuudhee sirbe naaf innillee waliin beenu warruma gartee duraa wajjii turre kanarraa dhagee ammaas kaniin calma jee bakka barcaa waraabu kan kanarraa dhaggeeffatee sirba kana sirbe hoggaa sirbe yeroon dura argu mucaa kanan beekoni yaa rabbi amaanaa jaa mata dureen sirba akkamitti waan kana ta'uu dandeeyyeetiin kaasisan biteetuma galee hoggaan teeppin nagee dhaggeeffatu sirbii kiyya akka jirutti anaaf hin waliin beenu ammaniin aare amma haga Kadiir martuu jechuudha. Kadiir kammoo sirba sana itti geesse Umar Gobbee jaaniin Umar Gobbee obeetanillee hin beeku. Umar Gobbee. Isa itti geesse isarraa fuudhee akkasitti aarii saniin anis artistii Abdii Ibraahim na beekaa
waan andala kutunas ni hubata. Abdii Ibrahim jechuudha. Abdii Ibrahim. Dhufee anaa fi mana muuziqaa wal garsiisee waa'ee xiyyeelleetti hime achii gara mana muuziqaa madda walaabuu na erge achittiin sirba sana hojjedhee akkaan yaadee miti gaa sadarkaa yaadee alatti dhagahame jechuudha. Akka guutuudhaati akkasii hawaasni sotooftaanii garuu immoo egaa madda walaabuu wajjin walitti hidhamte booda hawaasa bira qaceelloo ga'e hawaasa bira qaceelloo ga'e duraan hanguma ganda keenyaatiif naannuma hawwataa fi haramaati kanaa dhageeffata malee bakki biraan dhaga'u ture. Eeganaa egaa madda walaabuutti hojjetamnaan Oromiyaa guutuu walitti cabse. Sandura sirbi Harargee arguma dhagahama. Ashawaa Qorees shoomota dhagahama. Shoomota dhagahama. Karaa Jimmaatti immoo dhagahama. Hawwan laggaa akkasii walqumaan qabdu Oromiyaa. Sadarkaa duraa irratti tokko jedhee kaasita Kadir Martuuti. Oromiyaa guutuu wal ga'e. Itti aanee Abdii Ibrahim Jawaadhu Barsiisaa Qaqqisuun. Abdii Muraatiin. Jawaadhu Barsiisaa. Sadaffaan kiyya eegas booda egaa wallistoonni dhufan cuftii Oromiyaa keessa wal ga'uuf carraa argatan jechuudha. Carraa san warra uumu keessa illeedha. Akkasii qoota qabaachuu dandeenya jechuudha. Wanni sunillee egaa badduu taatu yeroo saniif qabsoodha nutti fakkaatti ture. Haala saniin deemu turre jechuudha. Hundinuu yeroo sanitti duraan nama akkuma manaatti mana tokko keessa gartee yoo hasirri bugiraatee fakkeenyaaf mana san keessa dhaggeeffamtii jechuudha. Harargeettis Harargumatti Wallaggaatis hundinuu gantuma idduma isaa sanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf sirba Kadir Said fi Adam Haruun illee Adnaan yeroo wallisu warri bakki biraa sirba Ariyaaf ta'an beekan sirba dur jirutti. Maaliif dhaga'anii jiran jechuudha. Haga ammaatti sirboottan dur kan ijoolleen afran qal'ootan dirree dhawaa keessaa Alishabboo Kadir Said Adam Haruun halluu warreen kun oofan kana haalli biraa hin dhaga'amu. Haalli biraa hin dhaga'amu. Warreen kanaa kun Hararguma kana keessa dhaga'amu. Oliin baane kana shawaa kana. Ilaa amma kan isaan hin beekne jira. Haga ammaatti. Gizima amma haareetti miiksi godhame gizima. Yoo ati amma haareetti biratti onneetti isa kun eenyu siin jaani jechuudha waliin beenu. Harargee keessatti immoo sirba namaa baasaa siin jaan. Harargee keessatti sirba namaa Harargee keessa kan dubartiin jettuu ni beekan Harargee duraan baatuun. Waan helleeta lafaa yaadda. Waanuma ganda keessatti jettuu yoo ati jechi isaanii fayyadamte. Isa kun waanuma warri keenya juugaa siin jaan. Okay, ammaan tana gaafiitti achitti kun siyaasu. Egaa madda walaabuu wajjii walitti ida'amtanii sirba kilipii hojjechuu eegaltan yeroo sanitti sirbi kilipii viidiyoon dalagamu hedduun hin jiru. Sirba keessan mafaadha kan yeroo sani hedduu laalame. Mee haala ammaatii fi haalli gaafsanii takkaa miti. Kaameeraanis akka gaafsanitti haalli ammaa teekinooloojiin hin guddanne. Mee viidiyoo akkamii waraabuu turtan mee isin gaafsan? Viidiyoo akkatti waraabnu yeroo sani teekinooloojiin hin jirtu kaameraanis guddaa tokko jira kan hojii fakkaatu. Asirra haatanii deemanii kilippiin afaan Oromoon jirtu. Asirra haatanii deema kana jechuudha. Kilippiin afaan Oromoon jirtu kilippii maadii ishee takkaa ture ta'a. Naayiroobii biyya amma jiru tanatti dalagamtee achi dhufte. Kilippiin afaan Oromootti jirtu sani. Afaan Oromootti hin jirtu san dura warreen istuudiyoo keessa dhaabbatanii akkuma nuti waraabuuf jiru kana jechuudha. Asumatti kaasita banatanii wajjin sirbaa bakkuma takka fixan malee kilippiin seeraan dheeraa kan kilippiin akka bifa ammayyaatiin dalagamte hin turre. Sanii dura kan Alii Birraan hin deema kaju hin deema isa qofaat ture ammas. Sanii fi kamaadii ishee kaasan malee hin jirtu kilippiin afaan Oromoo. Kana kilippii kana hojjechuu qabnaa hoggaa jiru manni muuziqaa madda walaabuu sun fuudhee nu geesse istuudiyoo. Istuudiyoon tuni dararaa jilata akka nama dararti. Yeroo sanitti teekinooloojii waan hin jirreef yoo si ibsuu fedhan ifaa barbaadan. Qastiira kana fuudhaniiti qastiira guutuu kana si jalaafan. Qastiira si jalaafan aduu deebisa laayitiidha. Aduu deebisa. Qastiira kun aduu fuudhee fuula si deebisa sanuu si bira jirti. Fuuldura si dhiyaatti. Akkanaan jettu hin dandeessu si lolanii. Laalaa dirqama qastiira kana aduutu na laalaati. Kan waan jettuu fi wanni ilaaluu jirtu dachiin isa dukkanooytu. Ustay jette yoo kana jette yoo ija kana goote. Akkamitti gadetta? Yoo ija kana goote balleessite yaa. Balleessite haaree deemuun hin ta'u haaree deemtaa miti. Ati taate gisi dhukkubde. Gisi dhukkubde. Wal dhibnee amma bifa isaa hin hojjenne ammas kalara jijjiiruu feete yoo sa'a asrii sa'a ganama
sa'aatuun seentuuf sa'aatuun baatu godhuu barbaadde daawwitii qabda. Daawwitii keessa gurra. Daawwitii. Kaameraa guddaan daawwitii. Kaameraa guddaan sun fuula kana duraa bakka itti suyitu qaba daawwitii. Daawwitii maxxanee baasa tanatti neeta. Tana baaftu tanatti neeta. Yoo asrii godhuuf daawwitii golgoloo itti fuutee itti neeta. Yoo takka ta'uu didde lamatti neeta jechuudha fuulduraan. Daawwitii sana akkasii jalaan deeman. Bakka daawwitumaan kanarra qayyadamte. Daawwitumaan kanarra qayyadamte. Akkammaa teekinooloojiin diisaala taatee bakka beekamaa fedhee jiru hin dandeessu. Akkasitti dararaa meeqaan daleenee bahii guddaatu itti ba'e. Kilippii faanatee lafa laalayyu sun bahii guddaatu itti ba'e. Gaa hojjennee xumurree gallakkifnee yeroo 5 moo kanaan itti badhaafamee jechuudha. Sirba sanitti. Kilippii sanarratti. Hedduu laalamee ture. Hedduu laalamee ammas hedduu gammada warrummaan artistoota gaafa kilippii gaafsan hawaasni dilli kilippiin waan hin jirreef hin jirtu. Namni ni faadama duraan irra guddaa oodiyoodha kan dhaggeeffatu. Achi wadammaa akkuma teessanii bikkoota kan dhaabbatee huccuma takkaan. Huccuma takkaan fitta malee dabarsaa akshina godhaa maal godhaa wanti dalagan hin jirtu. Aboo diinan irraa cabsitee jaanii warrummaa wallistoota gammadan. Adawwii irraa dhoyti jaanii. Akkasitti dararaa meeqaan hojjenne garuu walumaa galatti artiin afaan Oromoo yeroo sanitti amman beeku laffaatisii fi bu'aanisii walitti hin dhiyaatu. Hedduu dadhabbisiitu irra badduudha. Dadhabbisiitu irraa hamtuudha. Yeroo sanitti qabsoo jechuu ni dandeenya. Sirbummaan. Maaliif qabsoo inni seeta? Istuudiyoo keessaa dhiibbaa jira. Wanni babbareedduun afaan Oromootiin hin malle yaadachuu jira. Afaan Oromoo kun bareedee akka afaan biraatti mul'achuu hin qabu warra histi godhu jira. Warri ati maallaqa kafaltee fi haamtu histi godha ni tuffata. Jaraas waraabaa gaafsan warri warra deemee waraabu jara immoo uummatuma keenya. Warri deemee waraaban kana waraabe Guraageedha. Guraageedha. Guraageen na waraabe. Guraageen Suudi Arabiyaa nama ture. Dilas kwaalitii beekumsaan qabu. Silaa warra istuudiyoo guddaa warra kajaraa dalagu bira dhayne histi godhan. Maallaqa illee haa ta'u afaan kun akka boodatti hafuuf dhiibbaa godhan. Waa cufaanuu yeroo ammoo fakkeenyaaf koonsartii yoo jiraatte qo'annaa jaanii jira. Koonsartiin ozoonii fi isteejii gubbatti hin dhiyaanne lafatti shaagala gootu dheeyxee. Shaagala gootu kanarratti afaan Oromootti histi godhan. ይሄ ለነገሩ ኦሮምኛ ነው አይደለ ጃን ንቱፍ ይዳበ ኦሮምኛ ስለሆነ ያው ምን ተውለት ምን ማለት ለማያኔ አካ ፌነስ ጀን ደደብነ ሳኒ ፋዳ አፋን ኦሮሞ ረት ዴቢሱ ዴማ ማሊፍ ኢሳን ቢታቆቱ በረን ወሪ አፋን ኦሮሞ ምርቀ ቆቶ ነው ጋር በ ክሊፕ ኦሮሞ ቲቪ ገዶ ሆነኝ አፋን ከነ ሲንገል ወደማ የሆነ ኮንሲ መለ ማሊፍ አፋን ሙዚቃ ጀራ ሙዚቃን በከራኻት በከተዳበት ቆብት በከተዳበት ነው ዱቲ ባረ ጃኒ ዋን የገተኒ ጀራ waan eeggatan ta'ee hedduutti isaan tasaanii san baran nama bitatti dongoruu beeku yoo ati ijoollee baadiyyaa taate namni bitatti dongoruu beekuu fi kamirga dongoruu beeku wajjin dongoruu ni danda'a wajjin ooyiruu qotuu takka ammoo kamirga lachuu mirga yoo beeke kamirga bitaa malee mirgatti hin beekne mirga qotii wattee loqa ifdira jechuudha ni la ifdira dadhabina saasan gama lamaanitti beekuu wallaaluu saasan dhiiseeti dadhabina afaan Oromoo godhuu barbaada. Dadhabina artii Oromoo godhuu barbaada. Guutumaa guutuutti ati yeroo sanitti afaan Oromoo kunis akka cunqurfamu. Akka cunqurfamuu fi dhiibbaa akka qabu akka dantaa hin qabneef qulqullina isaa eeguutti rakkatanii akka afaan Amaaraatti rakkatanii dhiphataniiti akka gartee wanni kun waan amantaa ta'etti itti rakkatanii yoo bakka takka tokko goran hoggsuu dabra deebi'an bakka tokko tokko goran afaan Oromoo batatatatatol jala jala kawaa afuufuu fi qachi waadhoo fi qadibbeen fi kun warra kaanii itti qophaa'anii isaanis. Tasaanii yoo harki tokko dogoggore itti deebi'an. Keenya batata addaan horeenis dantaa isaaniitii miti. Nama waan kana beekutti sammuu nama dhawa. Yeroo sanitti Oromoon waan akkanaa barattee jirtu eegas gaa Oromoonis dhuftee barattee ijoolleen Oromoo guuttee ammallee nama dilas ni qabna jennuu miti. Namni jiru garuu amma hamatamaa miti. Hanguma takka jee. Hanguma takka. Wanni gabrummaan bakka cufa keessa akka jirtu yeroo san si aarsaa jechuudha gadi gartu si aarsee akka waan kana gartee ilaalcha qabsootiin itti ilaaltu si godha yeroo sanitti. Haala karantaanis oofaa jechuudha. Karantaanis yoo fakkaate dorgomtee waan kana qabsoodhaanis jalaa baasuun qaba tuffii tanaan bisuun qaba jettee akkatti murattu si goote jechuudha. Ammaan tanaas malatti jidduu saasoo kan hin jiru mee wallistoota eenyufaa duraan hojjechaa turte mee? Kanaatis yeroo sanitti gaa namni nama fakkeenya yeroo tokko waamate akka abaluutiin ta'uu fadaa
eenyumee fakkeenya godhachaa turte odeessonni eenyu fa'aadha hojjechaa turtan. Kaniin fakkeenya godhadhu beekamaadha. Weellistoota Oromoo jajjabaatu jira. Afaan biraa silaa hin beeku weellistoonni yeroo sanitti dhagayaa guddadhee fi kaniin akka qabsaa'u jiranitti beeku. Kayoo isaan intala faarsan illee warri keenya mee dhagee akka jiru warra Oromiyaa baanaa jisun jira beekamuu jechuudha. Yoo wallisaan tokko keessattuu Adam Haruunii fi Kadir ta'e kun isaan intala faarsuudhaaf yoo jecha tokko fayyadaman hawaasni keenya baadiyyaa sun intalatti ni hiikkatu. Bara Oromiyaa teenya baanaa jaa. Darbii gara guddaa waan fira yoo ispoortii moo qayyiramaa. Eegaa. Siyaasa haabbata akka isaan kallattiidhaan kan dubara faartuu duratti hin jijjiirratan. Bagma zaman ammaan ta'in. Wallahi. Ammaas kabajaa qabdi yeroo sanitti artiin akkamaa kanatti irra kashine warri maa wallisu kun illee waan ma'anaa qabdu yoo ergaallee taate waan ergaa dabarsitu. Wanni hundi bareeddu turte yeroo sanitti. Kaniin gaafa fakkeenya godhadhu wallistoota Oromoo yeroo san jiran kan eegas baduu uumamaan gaasilaawwan jiranii xiqqaarraa hanga guddaatti maqaa siyyaamu. Asumatti laamsee irra dabarsine. Eenyu fa'aa hojii hojjechaa turte ta'u? Hojii kanneen hojjedhu warra afaan Amaaraa hojjeturra, warra afaan Oromoo hojjeturra, kan afaan Affaar hojjeturra, kan afaan Tigree hojjeturra kan wajjin hin dalagin hin jiru. Qofa wajjin hojjedhe jala hanga gubbaatti. Ali birraadhaa hanga kan Oromootis eenyu siin jaa Diinee Shaametti, Sukkaar Jamalitti. Hunda Kadir Murtufaas. Warri iddoo tana jiran hunda kadhiisi. Kadiiri, Maamad Tawiili, Hacaaluu Hundeessaati, Jaamboo kun isaan yoo eegas dhufan. Warri yeroo san jiru Fayyisaa Furii, Kadir Martuu, Abdii Abrahaam, Alloo Daawwee, Ali Birraa. Abrahaam Adam hedduu isteejii irratti waan hojjenne hin qabnu. Istuudiyoomatti hojjete malee isteejii irratti hojjedhee hin beeku. Warreen isteejii irratti dhiyaatan jaamu Fayyisaas ta'ee Taaju Shurrubbee, Raajuu, Cufa kan wajjin dalagin hin qabu. Kan walii galtee hin qabne hin qabu. Hundaanuu. Akkuma naafeteeti. Akkasuma. Osoo wal jaalannu, osoo wal kabajnu, osoo wajjin nyaannu, osoo wajjin dhugnu, osoo wajjin hojjennu, osoo wal gargaaruuti. Dirqama jireenyaa taanaan garagara ba'a. Amma gaafii taniin si gaafadhu Aliyyi Saabit sirba keessaa akkamitti bahee gaafii jettu tana. Fakkeenyaaf ammaan tana gaa nama guyyatti sijaaraa baakeetaa dhugu arruma lafaa kaatee dhiisii yoo jetteen hin danda'u. Ati sagaraan seenaa jettillee numa dhuga takkittiisa. Atullee numa dhugati. Mee haa sirbaa kun simbolistoonni hedduunis maal jedhan yoo inni dhiisa jee isaan nan dhiisne se'an eetaa. Aliyyi Saabit mee akkamitti danda'ee sirba keessaa bahee? Akkuma warri kun jaan jettisanii yoo ati dhiiftillee sin dhiiftu. Nama dhiiftu. Nama maxxanti jee. Ani fiildiin jijjiirradhe malee hin dhiifu. Artii keessaa baay'ee artuu biraa ishee deebilee. Silaan artii keessaa guutuu niin baajee nan dhiiftu akkuma jarri jettanii. Amma waaniin fiildii jijjiirradheef bakkaan itti obsuun qabu. Malee haraaraan isii numa jirti. Yoo ati gaafa ati dhiisee itti shakarti. Gaafa ati dhiisuuf murteeffatte. Yeroo isa wanni babbareedduun dhufti barreessuunis gungumuunis aboo tokkicha kananiin toobadha. Aboo rabbiin araaramaadha. Kana numa godhu aboo siin jetti beektaa. Ni jabaatti. Dhiisuma kanaa'u dhiisuu kana murteeffachuun hedduudha ulfaatti. Akkuma ati jette araada sigaaraa caalaa kanaatu ramada. Kaartii kana. Seera nama keessatti taa'ee. Akka malee yooniif waan hin fakkaanne garte. Yoo saba cunqurfamu garte. Saba keetuun ta'in nama tokko kan nama tokko miidhuu garte. Amma afaaniin namni kun maa nama kana miidha jee dubbachuu irra yoon gattaa'ee bifa walolootiin barreessan irraa naaf mijaa'u. Yooniif nama waan hin taane dalagu garte. Akkasuma nama rakkate yoo garte. Nama dhukkubsatee gargaarsa dhabe yoo garte. Nama walitti roorsu kanuma cufaan yoo argite. Namni artiidhaa dubbatee dubbiidhaan waan sanii hiikuurra yooniif taa'ee walaloon barreessee yedaleessee firraa jee araba. Anamma yoo rakkinni tokko Oromiyaa keessatti uumame
orbee sooshaal miidiyaa gubbaa taa'ee rakkinni gummaa akkana taa'ama akkas taa'ama akkana ta'a akkana godhanii ijee hoggaan aaran bahu. Achiin irraa buqqaasni hawaasni Hoggaan immoo walaleessee yeedalootti godhee jeefirraa hoggaan firraa jee akka nama waan san dhayeettiin hafuura baafadha. Namnis bara hoggaas gisee dhageeffate aliyyee keenya qoomane gara inni dubbattee yaa'eeta. Akkas jedhanis. Anis immoo akka nama waan san gartee waan takka godheetti hafuura fudhadha akka nama aaraa bahee tokkottiin. Kan nama tokkotti dubbisan itti baafatte. Inna keessaa baatee takka. Akkasitti aariin nama cabdi. Aartii jechuun waan badduudha. Ammaas waan namni hundi harkatu miti. Dandeettii nama tokko tokkooti ammoo haa tokko tokko osoo fiildiin isaa waan biraa faana dirqiidhaan karaa aartii kana seenee ittiif dirqu jira. Hamir kaawusuma jira jirti. Ittiif dirqeellee irraa mul'atti. ati keessumaay. Irraa mul'atti. Keessumaay. Namni waan kanan hin uumameen namni agartee dandeettii rabbiin hin kenneef walumattuu hin deemtuuf yoo ittiif rakkallee hin danda'u takka ni hojjeta hawaasni hin dhaga'uuf inni yoo fedha qabaate takka namni gariin fedha qaba maallaqaas ni qaba nama fa'aa barreessiseeti yeedaloos namatti daleessisee maallaquma tumaatti naqanii mataa kanatti akkana akkas ji'ee hoggimee qarri deddeebi'anii fi quraanatti hongasta kana wajjin kan itti cinqamee qabatee jaa waan juusan keessa isaatiif ittiin jiru miti hoggaa baatee hawaasa gurraa hawaasa bira geessisa ni dhiibdi hin harkiftu namni fedhaan hin dhaga'u hamileen hin dhaga'u fudhatama gayaa akkasii akka waan dubbii dharaa takka fakkaatti maaliif nasiiboo taate malee akkasi akkuma ati jette dhiisuun aartii ni ulfaatti yoo rabbiin namaa laaffise malee amma garuu aartiin bifa muuziqaa qofaanii miti aartiin sadarkaan atitti rooblee atitti aartii dandeettii rabbiin si kenna ibsachuu dandeessu baay'eedha karaa maalayaan irratti oolchuu dhiiftee karaa saba keetiis gargaaru karaa diin kee gargaaru karaa hawaasa kee gargaaru. So diin kee faala karaa diin kee faala. Karaa diin kee faala isinin waan hawaasa kee barsiisu waan akkasiisan wanni haraamte muuziqaa. Muuziqaa haraam taatisan itti fayyadamuu baattee maalaayanii wanni artiin haraam jaamte akka aalimaan keenya dubbatanitti intaloo bakka jirtu hin beekne tatataate hin beekne sii maraadhee sii qurxamee sii doo jettee asii faarsitee bareedina isiin hin qabne kan footee malaayikaa fakkaata fayyadamta malaayikaa takka gartee hin beekte malaayikaa kana ijaan argini intalti tun bareedduu malaayikaatti jannata addunyaa jetta jannata takka gartee beekta hin beektu jannata addunyaa jetta fuuteeti mormisii kun dhundhuma gayyatti mormi namaa dhundhuma gayyatti gartee hin beektu yoo nasiiba ta'e malee kijiba jechuudha. Sanuu rifeensa keetiin isiituu nagarii baadha rifeensa keetiin kijiba jettaa bar teessee bar jecha eenyurra bareeduun baasa jetteeti. Jecha malee jecha waan namni uumin uumtee beekamuuf kijiba bareedaa kijibdee jechuudha hundarra caala. Sirbi kun nama keessaa dubbata nama keessaa dubbatuun godhaa yaa'e. Akkasiin godhattee qarxam goota karaa kanatti karaa rabbi irra baata jechuudha maalayaaniidha. Waan qabatamaa jiru amma hojii jireenya namaa fakkeenyaaf waan takka waan naan jee sheetii takka gaaf takka isaan deeme akka takka deemee sirba tokko wallise madarkii irra gaafatanii sheetichi uummata keessa ta'a uummata keessa imaman isaa adiiniin argachitti uummata keessaa fiigaa dhufeetuma na bira gattaa yaa abbaata na bargaa kalaama rabbii jijjiirtee naan jedhe rifadheetiin waan amantaa irraas akka ta'e waan nu rifadheetiin sheetichi qabnaan jedhe kalaama rabbii jijjiirtee na keessa gayyaati hoggi saniif wallisaan nama faarsu ni jaalata jeetuma jaalumati yaabe na dhageeme sirbi akkam jedha bakka ofii dileetus jettus nan qattu batachitus qooda kee malee kan namaan fuutuu walaloo jirutti akkas naan jedhe hogganiif duba deebee ilaalu akkas ni ja'a amantaan waan rabbiin si murteesse malee yoo hangam feete fiides waan qooda kee malee kan namaan fuutaan fuutu waan si murteesse hin fuune jaama yoo bakka yoon fiigaa oolanii dhaqeettu bakka sanaatti akka inni rabbi yoo murteesse abadan hin dhayettu osuma fiigaa ooltutti dadhabda malee waan amma fakkeenyaaf akkasii hojii jireenya hawaasaatiif ta'u gursa taatu ta'u obboleeyyan lamee walitti araarsitu tan namni lama akka walitti hin buune gootu wanni akkasii suni haraami jee hiyyaatu akka kiyyatti himaan wanni isa jalaa haraam ta'u muuziqaadha muuziqaa jalaa dhiiftee
waa wajji jireenya hawaasaa bifa gartee namni dhaga'u maluun Bolon tatus nashidan tatus. haraamitti namatti hin kaafne haraam nama nanneen saba keetiif takkaa'uu diin keetiif hojjettaa jechuudha. Osoo sun jirtu artii dhiisee jechuun hin ta'u jechuun dhiifneen fiildiin jijjiirradhe immoo dorgommiin hin durkeessa ture sun anaafillee hin toltu hiriyoota kiyya warra dalagu jiruufillee hin toltu. Dorgommii fokkattuutu jira. Tawaan hedduutu akkasina hedduu akkuma rabbiin jeetti namni si saahibu nama badaa nama anama ollisaa ta'e sheeka tokko wajjin shariika ta'uu hin danda'u. Abadan. Naan hin ta'u. Abadan. Isaa wajjin yoo deeme maal naan jaanja. Innummaa kun ugus haadisanii namni dhaggeeffatu. Kanan duraa dhiise. Wal isaa gidee mayyaa. Wal shariika wal isaatii jedha. Isaa gorsu dadhabee yaani. Akkas jedha. Bakki isin si geessitu eessa? Bakka warra rabbi sodaanne, bakka warra rabbi ka'ee warra hin salaanne. Kasalaatu hin jiru jechuun miti. Kasalaatu. Meeqaan beeka wallistoota? Wallistoota meeqaan beeka? Sirbaa soofaa salaat isaatiin nuuf. Kan hiriyaa kiyya tokko faa rabbiin haa laaffisuuf. Rabbiin laaffiseef keessaa baasu. Kan eega bakka dalagaatii boonyu wayyaa wajjin galluun beeka. Soomana kileba dalagne. Lafti soomana. Yoo kileba kana dhiifnee jireenyi keenya achirratti dhaabbata. Immoo soomana jira. Soomanas jira. Soomanas jira. Haalii badaa. Taraawii tana dhayneeti rakaa afur irraa salaannee rakaa afur kana butannee fiigaa deemna yoo hafne wanta nu godhan. Achi jireenyummaan isa malee hin jiru takkaa guyyaa soomanaatiin eegaa guyyaa soomanaatiin nuti dhaabbannee muuziqaa wal nagoonaa jechuudha. Kana boonyee naaf inni rabbiin ramadaana kanaan malee wallahi yoo waan kanatti kan deebisaate anti yaa muradheetu maan jedhe inni nuumaan qabuun jedhe rabbiin kun yoo ramadaana dhufuus waan kana daleessisu taate alhamdulillah nan daleessiif ramadaana dhufu sana sitti zaman Allahu akbar hoggaan soomanu ramadaana lamadaa hoggaan soomanu ifumaaf na dhiibaa dhufte gambaas namni biyya tana rabbiin fide nama gartee rahmataan fedhe as fide biyya yoo hangam feete jallaa taate osoo hin feene dhuftee harqota seenta. Harqota hoggaa seente sii duraanis ilma islaamaa irraa dhalate. Amma isaatii murtii kasii murteeffatee dhufe. Osoo murteeffatee tun dhufin sii warra diin kana qabu keessaa dhalate. Waan dhageessu fakkaata biyya tanatti wanna dhageessu waan baddurra waan gaarii tura caala. Hawaasa keenya kan biyya tana jiru biratti bakka hawaasni jiru waliin bu'iinsaa fi dilii dalaguun hin dhabamtu haa ta'u malee biyyi tun bakka hundarra nagaa hawaasni as jirus cuftinu dubartiin ni barata saahibni isaanii akka jiranitti warra masjiida deemu garta masjiidaa wanni himamtu guyyaa guyyaa waa si yaadachiisu ibaadaadhaaf haalli si mijaa'u waa cuftigaa dhiibdee geengoo sodaa rabbii sana keessa nagalchite jechuudha. Dargaggeessi maasittuu baraka fedhetti yoo waan fedhe dalage salaata isaa maasuma salaata. Inni salaata. Ammas waan dalagu tanaa waan as keessatti hangaan dhufetti waan itti yagaa hin shariifne ta'uu sin beeku. Abbaa qabeenyaarraa hanga miskiinaatti nama karaa rabbii keessa wal dorgomu malee nama badiirra wal dorgomu nagarre. Biyya keessatti immoo abbaan qabeenyaa sirba bareedaa na baay'isiisuuf maallaqa gannaqa. Bakka bareedduu nageessuuf maallaqa gannaqa abbaan qabeenyaa. Wanni isaan keessa wal dorgoman sharaatan baasii keessanii maallaqa san kasilaa yoo miskiinaa kenne miskiinni baatiitti jiraatu guyyaa tokko baasee deemu. Sirba kanaatu ispoonsara godhee bifa. Eegaa waan akka gurraa fedhuu maal fedhuu. Maqaa ijaa keessatti dheebaa jira ammas. Waan akka isatti jira. Asitti abbaan qabeenyaa dura wanni irratti miskiina gargaaruuf deemu rabbi irratti hirkiteeti. Waan irraa nama gammachiisu. Nama karaa rabbii irratti waa'een hojjedhaju qaamaan qalbiin bira dhaabbatamu. Akkasuma wanni sabummaattis nama jirti. Kanaafuu biyya tana dhufuun hedduudha. Akkaan karaa rabbii kana filadhuuf na gargaarte jechuudha. Durumaan illee osoo isaan keessa jirtu. Sababaa saniiniin artii keessaan baane fiildii jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Achi booda sirba keessaa hin bahee. Achi booda waa'ee muuziqaa keessaa hin bahee. Alhamdulillah. Waa'ee artii bifa shari'aatiin faalleessineen
bifa diin kiyyantuineen artii immoo ittiin jira ganaa isin hojjedhaa jechuudha. Inshallah buddiraaf jechuudha. Ammaan tan ammoo gaafunoo karaa munashii taatee amma nashiidaan ta'e hangam takkatamii ho'itu akkuma gaa sirbii kan namni hedduu dhaggeeffatutti ammas nashiidaa illee akkasumatti amma irra guddaa ati Aliyyi Saabiit sirba dhiisuudhaaf hangi takka ni aara jee dhuma kana jedhi jira. Ammoo irra guddaan ni gammada. Hedduutu aara. Alhamdulillah bagaha karaa nashiidaa nuti nu dhufe amma barra uummanni hawaasni keenyaas sirba kanaas osuma dhaggeeffachaa tuma Musik mana kabacu baadiyyaa. Akkas jaan. Akkas nagala buusaa. Naaf taasisu. Amma nama gurguddaa kan beeku jira. Wallee amma nuti faan cila bira bannee fakkeenyaaf jecha dhaggeeffatee wallaahi sila muuziqaa qabaachuu baate akkas jaan. dubbiin tun siin jaan. Akkana jaan. Amma fakkeenyaaf sirba Abdii Ibrahim faffacaane san nuti waan namaan barbaadna yoo san sila muuziqaa faa qabaachuu baate yaan amma irra guddaan warwanna homo dhugaati yaani. Homo dhugaati jaan. Ammoo sila muuziqaa qabaachuu baate hin dhaggeeffatan. Intalu. Egaa afaan maa yoo Kashafa muuziqaa. Namoota labuu fakkaata. Meeshaa hojii sheexaanaati miti. Hamillee keessaa haasaa jiru. Amma karaa nashiidaatii jechuudha dhuftee jechuudha. Amma karaa nashiidaatiin jira. Alhamdulillah nashiidaan teetis gaafa akkasumatti hawaasa biratti hedduu fudhatama argattee hawaasni keenya hedduu amma irra guddaa mataa irraa qabii nashiidaa teetii kan hin dhaggeeffadhu. Hawaasni irra guddaa bakka deemu irraayis kan gisee dhageessu nashiiduma teetii jechuudha. Amma kanaas meegaa soomana as deemu jiru kanaaf akkami qabattee jirtamoo hawaasni maal jettamee hawaasan? Yoo rabbiin alaaffise ani gama kiyyaannumaa yaada. Garuu soomana qofaa fi miti isiin nashiidaan wanni gaariin yeroo hundaa dalagamu qabdi. Laazima san dirqama. Akkuma Ustaaz Raajaa Baawuchaa jedhe rabbiin soomana qofaan gabbaramu. Soomana qofa irratti xiyyeeffachuun gaarii miti isiin biizinasa waan hin ta'iniif. Ani ni hojjedha. Irra hedduu yeroo rakkinni uumame kan waan kana hojjedhu. Yeroo rakkinni tokko uumame gara sabummaatiin haa ta'u gara diiniin haa ta'u rakkinni tokko gaa dhufe wana kana lubbuun nama yaaddi ammoo ramadaana kanaaf inshaallah waan gartee ramadaanni silaa baay'ee quraanaati jee baadaati iidarra goon inshaallah. Inshaallah rabbi gachiin nu haa ga'u. Rabbi gachiin nu haa ga'u. Rabbi siifis haa laaffisuu gaa. Amiin. Egaa akkuma ammaan tanaa siin jetti nashiidaan ta'e hawaasa biratti hedduu akka fudhatama argattee jirti. Mee nashiidaalee keessan keessaa hanga takka naa jeeme. Okay. Nashiidaan tiyyaa gaa Ansilaamma naatu jaabee taaqoo kan qabu. tan namni dhagee fi tan dhageen illee jiraachuun dhabdu jetti yaadaan nashiidaa ittiin dalage tan amma gaa isin jaalattanii filattan. Ayyee. Taatutti illee hedduu dhageeffannee. Inna alhamdulillahi ألف مرة فصل وسلم على خير الورى وعلى وأصحابه أتباع تمرة. Hedduu. Amma duraan beektaa hojii dhoohan dhageeffatu akkuma arraata nama dhugaatis qooqa keetii irraas akkuma dhageen jira. Hedduu takkammaan anaa fi hiriyoonni kiyyaas irra hedduu tana ka dhageeffannu keessaa kun. Nashiidaa ta'e keessaa. Nashiidaa tana ajaa'iba rabbiin itti yaadeen hojjenne. Nashiidaan tun seenaa qabdi. Yeroo nashiidaa tana hojjedhu rakkina cimaa tokkotu narra ture biitanatti. Garamiin gara siyaasaatiin. Garuma aartii tanaatiin walqabatee dhiibbaan tokko narra ture gareedhaan gandan nagalchanii intarneetaa dajji oloon na rabbanam. Na rabbanamnaan hagaa keessa nama harkuu eenyu rabbii mi. Namaan itti madhu seen qaba. Biitti jirrus biyyaan baati mi. Warreen as keessa waliin jirrus sababa kiyyaa bakka lama bahee hawaasni
hawaasni kaan inni mi'aatu qabu jaa kaan inni miidhamuu qaba jaa narra wal qaban sababa kana hawaasni kiyyaas sababa kiyyatti wali buus hin barbaadu rakkadhee sababa kanatti lachuu qoma kooti nashiidaa tana walakkaa soomanaa malee ni yaadadha soomanaa walakkaa halkan taa'ee kompiitara kiyyaas bitee waraabe warri duraan na gargaaru jirus biyya tanatti ganamni gargaarsaan jiraatanii beektarra guddaa duwidana galee warri siyaasaa kana gargaaru warri sirbaatis duwidana galee amma eenyu gaa naafi hulaan rabbii kiyyaa walitti banamte jechuudha naafi rabbii iddoo anis hirkannaan xiyyeessarra taate amata shaniin si'a jibasittuun amata shanan kana anaafi rabbii kiyyaa iddoo humni tokko hin baane ololli sunis sumaan hin goone summillee fidanii mana na nyaachisanii naasin ajjeefne rabbiin na baase summi san jalaayis kanaaf nashiidaa sana yaadannoo ajaa'ibatan itti qabaa jechuudha. Ammas keessuma kiyyaan dhugaa ija bu'ii maalitti ni hojjette. Akkuma reeffa sanii fi wanta akkasiin dhugaan baafamte. Dhugaan baafamte akkasumatti hawaasaas. Ati saree wanta hawaasa keessatti ibsee jirta wanta akka dhukkubbii takka tanama jirtu bifa kanaan irraa buqqaasu. Irraa buqqaafnaan wanni sun akkasumatti hawaasaas hawatti. Nashiidaa tana yeroon hojjedhu istuudiyoo tana yeroo san duratti gaafa muuziqaa sirbaa san dalaguu malee waa istuudiyoon beeku. Ifumaafiin kompiitara bakiyyaan fuudhee mana bakiyyatti dalagee istuudiyoon sun deebitee dalagaa bantee jechuudha. Eessatti dalee ta'an anumaa dalageessitti istuudiyoo tiyyatti. Walii hawaasni Oromoo warri munishidoonni Dillii kun addunyaa kanarra jiru. Suudi Arabiyaa, Dubaay, Noorweey, Kuweet warra jiran munishidoota lakkaa'ee siin fitu. Dhibba meeqaa ol. Nashiidaalee nama dhageessistuun irra guddaan istuudiyoo tiyyaa baati. Ammallee na bira jirti. Ka gaafan banamte gaafsan banamte hoggaan ani hulaan namaa cufamte yaa rabbi ta'e haa banamtu jee rabbi ayya kadhadhu hulaan sun banamte istuudiyoon tun naa guutamte haa galatamu obboleeyyan kiyya keessattuu Suudi Arabiyaa fi Kuweet akkasuma Dubaay keessa warri jiran walitti dhufanii garee ijaaranii garee takka maqaa kiyyaan ijaartee ijoolleen istuudiyoo sun fuutee banashidaa tokko irratti istuudiyoo sun meeshaalee takka takka naa guutte amma nagayaniin dalagaa ajrii qabdu tanaafis dalagaa dalagu jira taniin boodallee ittiin gaabbin taniin isii hojjechuu keessatti namni dhageeffatus barumsa irraa fudhatu tasaafni naaf deemu san dalagu jira nashiidaan tun wanni akkasiin namatti toltuuf tokko jira haasinni natti yaada dabaa jabaa hundarra siitu jabaa ibsan Allah jabaa jabaarra jabaa dirmadhu roorroo harkaan jechuun dhugaa ka jiru jechuudha. Waan moggisan irra jiru jechuudha. Akkasii barreesse nashiidaan tuni anaaf seenaa guddaa fi yaadannoo qabdi maastanaa jalqabaati. Taawwasaa wajjin wal dabarsiifte. Ani hojjedheetumaan hiriyaa kiyya tokko erge hiriyaan kiyya sun nama biraatti erge wal geessee naggaddee bitee kaafiyaan irra kaanii sheekana godhanii maal godhanii munashiid jechuudha. Maqaa hawajaa argadde ustaaz jechuun ustaaz. Bakka eegan alaa moodeegaa yoo wanta kanarra ga'e gammachuun taatus nashiidaan ibsa dagaa akkasi. Ani akkasitti Jamil gaamura shiituu deemaa jettanii nan eeginaa'e inshaallah warra bijee ni taata siin godha jala ta'uu baate. Inshaallah qo'ina hiikam sila. Qo'inni kee meeta kan hojii meeta kan hojii. Akkasitti sifatanaa. Narra laaffisi dhiqqee. Sirra laaffisi. Narra laaffisi. Egaa hordoftoota keenyaa kunoo Alii Saabitii wajjin gaaffii deebii babbareedduu godhaa jirra. Amma gaaffii fi deebiin teenya karaa xumuraa achi garagaltee jirti gaa. Mee Alii Saabit hordoftoota keenyaa fi dargaggeessa kiyyaatii fi warra fuudhee fi warra fuudhee hundaafuu mee dhaamsa maal dabarsitaaf mee? Galatoomii dhaamsiin hin dabarsu dargaggeessi keenya keessattuu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa tana qabsoo walxaxaa keessa jira. Qabsoo cimtuu keessa jira. Sadarkaa namaa cimtuu keessa jira. Waan biraarraa sadarkaa dhaamaniif hin jiru. Maaliif qabsoon biizii ta'ee jira hedduun. Kaan dhumaa jira, wareegama kafalaa jira, kaan naftanyaa wajjin hokkee wal qabee jira, kaan mootummaa badhaadhina hedduu tanaa wajjin hokkee wal qabee jira. Karaa adda addaatiin dargaggeenya keenya amma du'aa fi waan adda addaatti saaxilamaa jira. Kanaaf dhaamsa caalaa isaaniif dooman godha. Rabbiin akka isaan bira jiraatu akka bira dhaabbatu wanni cufti
nama gartee nagayaan jiraatu kasatu jiruuf dhaamsa biraa dhaamta. Namni ifiifuu afaan rasaasa nafxanyaatii fi afaan rasaasa mootummaa dura jiru waan dhaamtuuf hin qabu. Keessattuu Dirree Dhawaa keessatti wanni qeerroo teenya irra gaggeeffamaa jiru. Yeroo ammaa kanatti waan nama gaddisiisuu fi waan akkaan gara nama gubu akkasuma magaalaa Dirree Biyyoo keessattii fi bakka takka takka keessatti bakka ilmaan Amaaraa warreen nafxanyaadhaa fi hinjuu kuni iddoo hidhatanii jiran irratti uummata mujirima mootummaa kanaatiin gargaaramuun ijoollee teenya dura qabaa akka malee irratti roorrisaa jiran dhaamsiniin dabarsu wanni kuni jaalattanii jibbatanis booddeen injifatamaa qeerroo Oromoo irraa dhaabbachuu qabaa kan hin dhaamsa dabarsuuf kanaan dhaama jiraaf dabalataan qeerroolee teenya biyya ambaa keessa jirtaniif warri biyya ambaa keessa jirtan isin jaarama. Qeerroo bichaate qarreen sitti aarti jaarmee qabaa qarrees ji walumaan jiran qarree tana moo dhagaye qarree allayya beenu qarree qeeritti faa yaa wayyaadha qeerroon dur jira qarree tana isaanii nu fidee kanaafuu shamarran keenyaa fi qeerrooleen teenya qeerroo fi qeerrittiin hundi keessanuu bakka jirtaniif jaarama sodaa rabbii qabaadhaa waan rabbiin jibbirraa fagaadhaa saba keessaniif quuqama diin keessaniif quuqama wal jaaladhaa qaalii hayyama gartee dubbii ulamaayita keessanii dhagayaa dubbii hayyuu keessanii dhagayaa akkasumatti haadha abbaa keessanis dhagayaa anaas isinis warra rabbi sodaatu warra saba fiitiif dhaabbatu warra gartee tokkummaa Oromummaatii fi Islaamummaatiis hin diine rabbi nama taasisu warra faayidaa dalagu nama taasisu gaa asitti na afeertanii akkasitti gartee chaanaala Jazz Dirree TV miidiyaalee kiyya yookaan miidiyaalee liisaaf irratti gaafiif deebinaaf gootaniif qeerroo teenya isinis galatamaan isiniin jaa isinis jabaadha. Galatoom isin jenna. Illaa magaa kan wajjin turees kaameramaan keenya Aanaa Jamaalee gaafii hunoo Alii Saabit yookaan obboleessa Khayyaajii Qagoonee gaafii deebiin tanaa Alii Saabit gaa duraanis numa beektanii arrammoo moor ka duraan alatti waa'ee isaa kabaruu feetan ka jennee dhimma isaas hunoo siidoo keenya kaafeerree Alii keenyaanis galatoome jennaanii ka jiru wala gara gaanutis warra jannata keessatti kamatti wagitaa hunaa godhu inshaallah. Akka sagantaa biraatiinis walitti deebinutti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.